Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan ulaa galaanaatti ba'uun waan hin oolle jechuun dubbatan. Akkam jirtu oduu tokko qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sana on gochuun oduulee biyya keessaa fi ala haaraa fi amanamaa ta'an yeroo yeroon argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee like share gochaa hanga dhumaatti na waliin tura. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun waan hin oolleef qaamni mari'achuuf fedhii qabu yoo jiraate akka qopheessu ministeerri muummee Abiy Ahmed gaafatan. Itoophiyaan waggoota 5 darban ulaa galaanaatti ishee baasu argachuuf kadhachaa turuu fi ammallee karaa nagaan gaafachuu akka itti fuftuu dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa eebba kitaaba isaanii mootummaa ida'amuu jedhu gaafa eebbisan sa'aatii tokkotti dhiyaatuuf haasaa taasisaniin biyyi hanga kana geessu Itoophiyaan daangeffamtee ijoollee keenyaaf dabarfamuu qabdi jedhanii yaaduun ilaalcha sirrii miti. Kana milkeessuuf waraanni walitti bu'iinsi ni barbaachisa jennee amannu. Kanumaaf waggoota 5 kan kadhachaa baane jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaana diimaa isaan waggaa 2 dura kaasanii ijoo dubbii gaanfa Afrikaa ta'e irrattis yoo dubbatan yeroo duraaf keenya jedhan. Haa ta'u malee Eertiraan ibsa yeroo yerootti baastuun aangoonni Itoophiyaa doorsisa waraanaa itti fufaniiru jechuun ibsaa turte. Ministeerri muummee Abiy dubbii isaaniin karoora mootummaa dubbatanii ammas karaa nagaan seera addunyaa irratti hundaa'uun karra Itoophiyaatti cufatee fi hiyyeetti ishee jechisiiserraa furamuu qabdi jennee waan amannuuf waltajjii kamirrattuu Itoophiyaa wajjin karaa nagaan dubbachuuf qaamni fedhii qabu yoo jiraate harka keenya yeroo kamuu caalaa bal'ifnee simanna. Haa ta'u malee Itoophiyaan bara baraan teessuma lafaan guramtee itti fufti jedhee lammiin Itoophiyaa yaadu inni du'aadha jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiy haasaa isaaniin qaama yookiin biyya maqaa hin dhoofneen mariif akka of qopheessu yookiin akka of qopheessitu gaafatan. Itoophiyaan nageenya ni dursifti, hiyyummaa wal'aansoo ni qabdi, karaa ittiin baatee galtus ni tolfatti. Kuni waan hin oolle ta'uusaa hubatanii obboloonni keenya ariifatanii mariidhaaf akka of qopheessan jechuun gaafatan. Dubbiin isaanii kun maqaa biyyaa eeruu baatus Eertiraa akka ta'uu malu kanneen akeekan jiru. Itoophiyaan waggoota 20 booda Eertiraa waliin hariiroo yeroo tolfattu wantoota eegaman keessaa tokko Itoophiyaan buufata doonii Asab ni fayyadamtiidha. Daandiin garas geessus ijaarsi isaa eegalamuu Itoophiyaanis humna galaanaa ishee waggoota dheeraa booda leenjisuu eegaluun ibsamee ture. Haa ta'u malee adeemsa keessa hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa laaffataa erga ministeerri muummee Abiy aangootti dhufanii hariiroo gadaanaa jedhamurra jiran. Itoophiyaan hanga yoonaa galaana qabaachuu baattus dhiyoo kana waajjirri muummee humna galaanaa Itoophiyaa eebbifameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed waggaa 2 dura dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun erga labsan booda gaanfa Afrikaatti muddamni mudateera. Keessumaa Eertiraan irra deddeebiin dubbii aangawoota Itoophiyaa irraa dhagahamu qeeqaa fi komataa jirti. Ministeerri muummee Abiy akkaataa boo'in Suez kaanaal ijaarame akka fakkeenyaatti kaasanii kanneen yeroos dhuman seenaan ni yaadata. Nutis akkas ta'uu qabna jedhan. Waggaa 155 namoonni gootota ijoollee isaaniin milkeessan har'a boqotanii waggaatti yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 10 argatu. Anaaf isin keessaa kan hin duune jireenya bara baraa kan argatu tokkoyyuu hin jiru. Anis isinis ni duuna. Seenaan hin duune namni hojjete du'ee bara baraaf maqaansaa dhalootaa dhalootatti kan darbu waan ta'eef jechuun Itoophiyaan ogguramtee dhalootatti darbuu hin qabdu jedhan. Ministeerri muummee Abiy haasaa isaaniin hawaasa keessatti ilaalchi hin dandeenyu jedhu cabuu qaba jechuun dubbatan. Danqaan ijoo guddina Itoophiyaa ajandaa diinota keenyaati. Kunis sabaan, amantiin, korniyaan addaan wal qoodudha. Qorichi kanaa immoo ida'amuu qofadha. Nuti ida'amuu yeroo jennu diinonni keenya ni rifatu. Sababni isaa yeroo ida'amnu seenaa akkamii akka hojjennu seenaan durii Itoophiyaa waan beekamuuf jedhan. Har'a tana dhaloonni galaana diimaa isa kan keenya ta'e deebifachuuf gaafii dhiyeessuuf sodaatu. Shakkii qabu uumamuunsaa qaama cabaxiin sammuuti. Hin dandeenyu jedhee yaada. Ani isiniif mirkaneessuun barbaada. Itoophiyaan ni dandeessi jechuun himan. Bulchaan Itoophiyaa dhiyoo kana hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha dhiibbaa Masrii irraa aanuun xumuranii yeroo eebbisiisan rakkoon jabaa furamuu himanii turan. Hidhichi xumuramuun haalli seenaa ji'opolitikaa xiqqeenyaa Itoophiyaa dhumeefiira ejjannaan ji'opolitikaa Itoophiyaa fooyya'eera jechuudha jedhan. Kuni dhugaa jala sararameedha jechuun rakkoon Itoophiyaa keessa jiran Abbayaa gadi akka ta'an eeran. Dabaluunis galaana diimaa waggaa 30 nu harka ture. Galaana diimaa waggaa 30 seenaa kaleessaati. Dongorri uumame kaleessadha. Borsirreeffama baay'ee rakkisaa miti jechuunis himanii ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhuguma galaana diimaatti bahuu yaadanii laata? Ulaa galaanaatti bahu ministeerri muummee Abiy irra deddeebiin dubbatan namoonni kun kaayyoo isaanii akka ta'etti hubatu. Ummata ilaalchi siyaasaan wal qoodee tokkoomsuu fi of duuba aansuuf kana godhu kan jedhanii yaadanis jiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan kaadhimamaa PhD kan ta'an Darajjee Imaar ministeerri muummee Abiy hangam yaada kanatti cichaniiru jennee gaafanne. Biyya keessa wayita muddamni jiraatu mootummoonni miira biyyaalessaa ummata isaanii kakaasuuf jecha wantoota akka kanaa ni kaasu. Mootummaan Itoophiyaas muddama keessoo ture irraa ka'uun ajandaa kana gara waltajjiitti fide malee dhugumatti Itoophiyaadhaaf dhimmi galaana diimaa dhimmi Asab baay'ee fagoodha jedhanii kaasu ture xiinxaltoonni jedhu. Haa ta'u malee ministeerri muummee eebba kitaaba isaanii irratti jabeessanii kaasaniiru jechuun bulchaan Itoophiyaa qabatamaan itti deemaa jiru jedhu. Ani kan natti fakkaatu ajandaan kun foon uffatee yeroo tarkaanfatu argaa jira jedhee gara guduunfuutti dhufeera. Maaliif akkas jette yoonaan jette dhimmichi harka namoota siyaasaatii bahee ajajoonni waraanaa osoo hin hafin addabaabayitti galaana diimaa yookaan du'a jechaa jiru. Waltajjii ho'isuuf yookaan dantaa siyaasa keessaa argachuuf qofa dubbatamaa waan jiru natti hin fakkaatu jedhu hubannoo isaanii irraa yoo dubbatan. Mootummaan Eertiraa ibsa yeroo yerootti baasuun aangawoonni Itoophiyaa
Itoophiyaa dubbii hammeessuu dubbataa jiru jechuun dubbataa jira. Qorataan kun dhimmichi gama Itoophiyaa qofa osoo hin taane gama Eertiraatiinis cimsanii waan qaban fakkaata jedhu. Sabboonummaa Itoophiyaummaa isa qabbanaa'ee deebisee dammaqsuuf ajandaawwan biyyaalessaa akkasii gara waltajjiitti fiduun raawwachiisuu dandeenyaan caba guddaa suphuu ta'a. Gama Eertiraatiin dhimmicha jabeessanii qabuu isaanii kan hubattu ibsa yeroo yerootti gama ministeera odeeffannoon bahu yeroo ilaaltudha. Guyyaa lama dura ibsa baasaniin iyyuu Itoophiyaan bu'uura seeraa fi siyaasa kamiinuu galaana diimaa yookaan asabiin filannoon itti argattu hin jiru jedha jechuun himan. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun diinagdee ishee akka miidhe egeree ishees balarra akka buuse amanti. Itoophiyaan akkamiin ulaa galaanaa dhabde? Gaaffiin guddaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru gaaffii ulaa galaanaati. Waggaa dura ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gaaffii kana erga dhiyeessanii booda gaanfa Afrikaatti muddamni dhalateera. Sababa kanaan hariiroon Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu muddama seenees ture. Ta'us Itoophiyaan karaa nagaan gaafachuu hin dhiisu jechuun irra deddeebiin beeksisteetti. Itoophiyaan biyya uummata hedduu osoo qabdu karra galaanaatti ishee baasu hin qabnedha. Buufanni doonii Itoophiyaaf haaraa hin turre. Waggootaaf buufata doonii asabiin fayyadamaa turte. Hanga bara 1993tti Itoophiyaan galaana diimaatti balbala ishee banattee gadi bahuun ittiin ol galti ture. Daldalaafis ta'e buufata humna waraanaa galaanarraaf yaaddoo hin qabdu ture. Haa ta'u malee bara 1993 dhaabate. Kunis Eertiraan lola waggoota 30 booda Itoophiyaarraa walabummaa waan gonfatteefi walabummaan Eertiraa Itoophiyaa galaana diimarraa fageesse. Xiinxalaan garuu Eertiraan Itoophiyaarraa yeroo walabummaa ishee argattu dhimma ulaa galaanaa deebii akka hin arganne ibsu. Galaanni diimaa maaliif barbaachise? Galaanni diimaa garba guddaa Hindii fi galaana Meditiraaniyaa wal qunnamsiisa. Bara durii irraa eegalee toorri galaana diimaa godaansa, daldalaa fi duula waraanaaf ulaawwan ijoo ta'uun itti fufeera. Keessumaa boba'aa fi wantoota bu'uuraa barbaachisan biroo baay'isanii doonii meeshaa guddaa baatuun geejjisiisuuf toora galaanaa barbaachisaadha. Keessumaa boba'aa addunyaa irratti barbaadamu giddu gala ba'aa fi biyyoota galoo galaanaarraa geejjisiisuuf karaa gabaabsa waan ta'eef daldalaa fi siyaasa addunyaa irratti bakkee ijoo qaba. Sababa kanarraa kan ka'e biyyoota ollaa galaana diimaa jiran kanneen akka Masrii, Suudi Arabiyaa, Eertiraa, Yaman, Jibuutii fi Soomaaliyaan alatti biyyoonni fagoo jiran fedhii isaanii mirkaneessuuf naannawa galaana kanaa sossa'u. Sochii daldala addunyaa keessaa parsantaa 12 hanga 15 kan ta'u akkasumas fe'umsa konteenaraa keessaa 30% kan ta'u gama galaana diimaarra ce'a. Imalli kun baasii fi yeroo imala doonii Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduu taasifamu sadarkaa olaanaan xiqqeessa. Sababa kanaan daldalaa fi dhiyeessii anniisaa addunyaan keellaa ijoo jedhamee ibsama. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Hanga ammaatti chaanaalii kana subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuun dagatina. Yaada keessanillee koomentii jala nuuf kaaya. Hanga oduu birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.